Arda banko sore ade salagamru ade sakabana ko iranga faunda irada farakina tunabluge kanko arida laluluku urufan katamra kesatu gafati Erka sorte abdadu la fadirana fini aboro barikai aboro barikai aboro barikai aboro barikai Argafune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota toora keenya Arattiifi maraaf guyyaa har'aa seenaa goota Oromoo tokko qabannee dhiyaannee jirra akka nu hordoftan gamanummaan isin affeerra. Guyyaa har'aa seenaan isiniif dhiyeessinus seenaa Koloneel Abdiisaa Agaati akka armaan gadiitti dhiyaata. Koloneel Abdiisaa Agaa Oromiyaa dhiyaa Wallagga Najjootti bara 1919 keessa dhalate. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra Maariyaam seenee afaan Amaariffaa barachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Bara 1927 mana barumsaa Misiyoonii Najjoo seenee afaan Ingiliffaa barate. Yeroo umriin 12 abbaan Abdiisaa obboleessa isaa ajjeesee mana hidhaa gale. Abdiisaan kana oliyyatee abbaasaa gadi lakkisiisuuf gara Finfinnee yoo deemuyyuu abbaan isaa dhumarratti murtii du'aan ajjeefame. Kanaan gaddee fi aaree Abdiisaan umrii waggaa 14tti waraana Itoophiyaatti dabalame. Bara 1923 Akaadaamii waraana Hoolotaa seenee waraana barachuu ajajaa 10 ta'uun eebbifame. Yeroo waraanni Xaaliyaanii Itoophiyaa qabatu Abdiisaan waraana kanarratti loltuu ta'ee hirmaatee ture. Hiriyoota isaa wajjin diina Wallagga qabatee buqqisuuf gara Wallaggaa deeme. Boodarras hiriyoota isaa du'arraa hafan 30 wajjin booji'amee jalqaba Jimmatti hidhame. Hiriyoota isaa wajjin ji'a tokko booda Jimmarraa gara Finfinneetti dabarfamanii ji'a 2 hidhaman. Ji'a 2 boodas mana hidhaatii gad lakkifaman. Bara 1936 Giraaziyaanitti boombiin darbatamee waan madaa'eef Abdiisaan namoota 42 wajjin qabamee karaa Mitsowaatiin gara Moqaadishoo geeffamuun achitti hidhame. Namoota Abdiisaan wajjin Hoolotaatti baratan keessaa namoota 18 erga ajjeefamanii booda namoota 30 hafan Xaaliyaanii geessanii mana hidhaa kuusaa Odola Sisiilii keessatti argamutti hidhame. Achitti kaapiteenii Juuliyoo goota Yugoslaaviyaan waliin wal bare fudhan. Arda banko sore ade salagamru ade sakabana ko iranga faunda irada farakina tunabluge kanko arida laluluku urufan katamra kesatu gafati Erka sorte abdadu la fadirana fini aboro barikai aboro barikai aboro barikai. Mana hidhaattis Abdiisaa fi Kaapiteen Juuliyoon michuu ta'an waliinis mana hidhaa keessaa badanii miliqan. Isaan wajjin hidhamtoota 10 ol ta'an fudhatanii ba'anii bosonatti galan. Guyyaa muraasa booda mana hidhaa sana geggeessummaa Abdiisaatiin halkan deebi'an. Abdiisaan Xaaliyaanonni hedduu sodaatu turan. Abdiisaan eegdota mana hidhaa sanaa hudhee ajjeese. Ittaan sun Juuliyoo wajjin uffata eegdota mana hidhaa sanaa uffatanii gadi ba'an. Meeshaa waraanaa eegdota sanaas qabatanii eegduu mana hidhaa sanaa fakkaachuun karaara dhaabbachuu jalqaban. Abdiisaa fi Juuliyoon buufata sana keessa seenuun hidhamtoota hedduu gad lakkisan. Qondaaltota Xaaliyaanii buufata sana keessa jiran waliin wal waraananii meeshaa isaanii fi rasaasa saamanii konkolaataa meeshaa waraanaa fe'anii
booji'anii gara bosonaatti deebi'an. Abdiisaan faa haaluma kanaan loltuu hidhamtoota baasuu, baankii, mana kuusaa mootummaa fi buufata kuusaa saamuu itti fufan. Kanaanis lakkoofsi garee isaanii guddatee waraana ta'e. Mootummaa faashistii Xaaliyaanii waraana isaan irratti bane. Gareen kunis Abdiisaa geggeessaa isaa godhachuun filate. Sadarkaa meejarii isaaf kenne. Xaaliyaanonnis Abdiisaa baay'ee sodaatu turan. Sodaa kanatti fayyadamuun saamtota Xaaliyaaniif fuula isaanii gurraacha dibanii Abdiisaa fakkaachuun baankiif manneen namaa saamuu jalqaban. Abdiisaanis jarreen hojii hamaa kanaan maqaa isaa xureessan kana qabee ajjeesaa ture. Mootummaan Xaaliyaanii Abdiisaa qabachuuf yaalii guddaa gochaa ture garuu hin dandeenye. Kun ta'uu dinnaan Abdiisaa aangoo guddaa siif kennina jechuun garee isaaniitti akka dabalamu gochuuf yaalan. Abdiisaan garuu kana hin fudhanne. Farda banko sore adeessa lagamru adeessa qabanna ko iranga faunda iraga farakina situnaaf luge kanko arida laluluku urufan katamra kesatu gafati erga sorte abdaddu lafa dhiiraa na fini abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i. Boodarra waraanni addunyaa lammaffaa jalqabe. Humni Allaayidii Biriteen, USA, Firaansii fi Raashiyaa Meejar Abdiisaa, Kaapiteen Juuliyoo fi garee isaanii beekamtii kennuun meeshaa waraanaa fi gargaarsa kan biraa dhiyeessuu fi jalqaban. Meejar Abdiisaan waraana paartisaanotaa kan addunyaa kan Ameerikaanotaa, Faransaayota, Ingilizotaa fi Itoophiyaanotaa of keessatti qabu akka geggeessuuf filatame. Kaapiteen Juuliyoon ammoo paartisaanota Yugoslaaviyaa akka geggeessuuf filatame. Haala kanaan paartisaanonni duraanii baay'een isaanii hidhamtoota kan turan Xaaliyaanii dadhabsiisuun kufaatii isaaniitti karaa banan. Meejar Abdiisaan goota waraana addunyaa lammaffaa irratti magaalaa Rom booji'eedha. Warri Biriteenis Abdiisaa ajaja poolisii waraana British godhanii yoo filatan Jarman akka waraanuufis gara Jarmaniitti ergan. Achittis Naazii Jarmaniidhaan magaalaa adda addaa keessatti loluun isaan mo'eera. Dhumarrattis Berliin alaabaa Biritishiif Itoophiyaa fannifachuun seenaa gootummaa isaa addunyaatti agarsiiseera. Farda banko sore adeessa lagamru adeessa qabanna ko iranga faunda iraga farakina situnaaf luge kanko arida laluluku urufan katamra kesatu gafati erga sorte abdaddu lafa dhiiraa na fini abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i. Dhuma waraan addunyaa lammaffaatti warri British, Kanaadaa fi Ameerikaa aangoo guddaa akka isaaf kennan itti himuun akka loltuu isaaniitti dabalamu gaafatan. Abdiisaan garuu gara biyya isaaniitti deebi'uu akka barbaadu itti himuu dide. Deebiin warra Allaayidii waan aarseef yeroo Xaaliyaanonni lolaa turetti biyya barbadeessite jechuun himannaa irratti banan. Warra Firaans, British, Ameerikaa fi amma tokko Raashiyaa haala kanaan isa balaaleffatanii himannaa irratti banan. Akka carraa ta'ee Jeneraalli British kan duraan badhaasa Abdiisaaf kennee beeku tokko akka Abdiisaa gad lakkifamuuf tattaafachuun hidhaa isaa gara adabbii qarshiitti jijjiirsise. Qarshii kanas Abdiisaa fi mootummaa Biriitishtu kaffale. Abdiisaan gadi lakkifame. Gootichi Abdiisaa hagaa dhumarratti gara biyyaatti deebi'e. Haayile Sillaaseen
Abdiisaa erga simatee booda gara Abbabaa Aragaayitti ministeera ittisaa kan ture ergee akka inni qacaramuuf ajaje. Abbaan Aragaayii fi gootonni kan biroo baay'een gootummaa Abdiisaa waan beekaniif aangoo nurraa fudhata jechuun isa sodaatan. Kanarraa kan ka'e Abdiisaa gara jeneraalaatti ol guddisuurra Abbabaa Aragaayii Abdiisaa gara akkaadaamii waraana hoolotaatti akka waraana baratuuf erge. Erga ji'a hedduu barate booda akka liwutenaalitti eebbifame. Kunis qondaalota waraanaa kan Biriteen kan duraan Abdiisaa Yuroopaatti ajaja isaanii ture baay'ee naasise. Abdiisaan warra Itoophiyaa keessatti baay'ee hacuucame. Waraana Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti akka loluuf Abdiisaan gara Ogaadenitti ergame. Achirrattis gootummaa fi ogummaa waraana guddaa yoo agarsiisu sadarkaa isaa waggaa dheeraadhaaf kaapiteen bira ol hin dabarre ture. Boodarra erga kaapiteen Juuliyoo fi Maarshaal Tiitoo dhimma kana Haayile Sillaaseetti beeksisanii booda Abdiisaan gara sadarkaa koloneelitti ol guddate. Eegduu mootiis ta'e. Koloneel Abdiisaa Agaa warraaqsa Itoophiyaa kan bara 1974 booddee waggaa muraasaan booda bara 1977 boqote. Yaadannoo Abdiisaa Agaatiif manni barumsa sadarkaa lammaffaa Najjootti argamu maqaa isaatiin moggaafamuun mana barumsaa Abdiisaa Agaa jedhama. Kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aaf gabaabinaan seenaa Abdiisaa Agaa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Arda banko sore adesa lagamru adesa kabana ko iranga faunda iraga farakina tunam luge kanko arida laluluku urufan katamra kesatu gafati erga sorte abdaddu lafa dhiiraa fini abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i abboroo barii ka'i. Harka fuunee